Guyyaa hardhaa jechuudha sharafa gabaa gurraachaa fi gabaa baankiitiin meeqaan akka oole waliin ilaalla. Biyyoota 16 biyyoonni kunoo eenyufaati? Kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Yuuroo, Paawundii, Joordaan diinaar, Swiss firaankii, Chaayinaa heewaan, Turkii riilee, Gibsii paawundii, Kuweet diinaar, Bahrein diinaar, Omaan riyaal, Kaatar riyaal, Arab Imireet, Dubaay diraam, Saudi Arabiyaa. Yooyyaa harka fuune jaalatamtoota, kabajamtoota akkasumas maamiloota koo kan taatan nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani nagaa kochi nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Waaqayyoo inni nagaa nuuf laate maqaan isaa eebbifamu. Nagaan na bira jiru immoo isin biras akka jiraatu abdiin qaba. Akkasumallee obboloonni amantaa biraa taatanillee nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa biyyoota 16 isinii qabadhee dhufeen jira waa'ee sharafaa irratti jechuudha. Kanatti aansuun dursa namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun eegalaa isiniin jechuun barbaada. Yoo subscribe gootan chaanaalli kiyyaa dafee isinirra ga'a. Yeroon viidiyoo ani gad lakkisu kallattumaan isin bira ga'a. Ganaa sarchi gochuu hin dhaqxanii. Akkasumallee laayikii gochuu hin dagatina. Laayikii yeroo gootan mooraalii yookiin immoo hamileetiin akka ani itti fufee hojjedhullee na taasisa. Yeroo laayik gootan namni kun viidiyoo kana jaalateetiin jira, hamilee naalaateetiin jira kan jedhu muffii fi hin dadhabbiin illee natti dhaga'amu jechuudha. Akkana jedhu na taasisa. Akkuma saba kaan yeroo ilaaltan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jajjabeessu jechuudha. Saba kaan yeroo ilaaltan afaan biraatiin yeroo ilaaltan jechuudha. Indoom biyya sharafa yeroo ergan koomentii jalatti illee walitti himu ati eessatti meeqaan ergite asii meeqaan ergite jedhanii mee namoota afaan biraa dubbatan jala deemaa ilaalaa dhugaa rabbiiti. Na sobaa wayis immoo dhugaan dubbadhaati mee ilaala. ዛሬ ስንት ነው ምንዛሬ የት ነው የት ሀገር እንደዛ ጀኒ ወልወልትሙ ብየ ከነራ ሜቃን ኦሌር ናኖ ከነራ ሜቃን ኦሌር ኮሜንቲ ጀለትለ ወሊ በሬሱ ጀቹል ኢሲኒፍለ ባራተማ ኢሲኒፍ ሃታኡ ኢሲኒን ጀቹን በርባዳ nama jajjabeessuuf duubachin deebi'ina isiniin jaa laayikiin nomaa namaan kaffalu sumuni tokko namaan kaffalu laayikiin jechuun nama gammachiisa jechuudha biyuutti kaffala malee laayikuutti homaata kallee namaan kaffalu isiniif haa galu isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa warri immoo jabaadhunaan jettan dhugaa rabbii galatooma galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja jechuudha. Isatti aansuudhaan egaa sharafni guyyaa har'aa exchange ratingii meeqarra akka ooleeru waliin ilaalla jechuudha. Egaa jalqaba irratti guyyaa har'aa kanan irraa isinii ka'u Kaatar riyaal irraan isinii ka'a jechuudha. Kaatar riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii 16.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.24 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa baankii 48.15 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 307.32 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa baankii 51.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 314.6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaariin tokko karaa baankii 76.34 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 379.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii paawundiidha. Gibsii paawundiin tokko karaa baankii 1.83 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.92 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa baankii 1.94 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.76 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaaniin tokko karaa baankii 7.9 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa
16.44 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa baankii 62.33 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 133.82 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa baankii 79.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 165.93 oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankii 68.24 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 151.0 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 61.7 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 127.48 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankii 34.52 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 77.31 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii 38.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 88.4 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii 56.59 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 118.0 irra oolee jira jechuudha. Doolaarri karaa gabaa gurraachaa har'a waa xiqqoo dabaleetiin jira. Inni itti aanu Arab Emirates Dubaay dirhamiidha. Arab Emirates Dubaay guyyaa har'a karaa baankii 14.18 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaaliidha. Saudi Arabiyaa riyaalii irratti obboleettiin tokko maaf tolchitee nuuf hin ibsine naan jettee garuu haga dhumaatu dhaggeeffatte ani tolcheetiin ibsaa jira jechuudha. Sababni tolchee isinitti himuuf immoo riyaalli Saudii karaa baankii tokko tokkoon sii jijjiiru malee karaa gabaa gurraachaa daldaalonni tokko tokkoon riyaalli tokko haga kana ta'a jedhanii sitti himan jechuudha. Birrii kee meeqadha siin jedhu yeroo baay'ee. Baay'inni birrii kee yoo ati birrii meeqa irra jira sharafni meeqa irra jira jette baay'ina birrii kee irratti hundaa'anii birrii yoo ati birriin kee baay'ee ta'e qaaliitti si ergu. Birriin kee xiqqoo yoo ta'e garuu gadi rakasiisanii sitti ergu jechuudha. Egaa karaa baankii riyaalli tokko 14.5 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa namoonni birriin keessan 5,000 hanga 5,000 fi isaa ol 5,000 hanga 6,700 isaa ol ta'e jechuudha. Birriin 32.75 jira jechuudha. Warri birriin keessan baay'ee 5,000 ol ta'e yeroon siniin jedhu tokko isheetu 32.75 osoo hin taane akkamitti hirtuu mee fakkeenyaaf 6,000 baay'isu 1,000 hiruu 32.75 jettu jechuudha. Kan ittiin baay'istan 1,000 baay'istu. Birrii qabdan yeroo hundumaa 1,000 baay'istu. Birriin keessan baay'ee yoo ta'e immoo yeroo hundumaa meeqaaf hirtu 32.75 hirtu. Birriin keessan immoo 3,000 2,000 yoo ta'e immoo meeqaaf hirtu 34 hirtu jechuudha. Yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf 3,000 yoo qabaattan 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jettanii kaalkuleeta jala galtu birriin keessan meeqa akka ta'e sirriitti adda baafattanii beektu isiniin jechuun barbaade. Asirratti isinii galeera jedhee yaada. Akkasumas immoo namoota haaraa ufaniif kanan irra caalaa yeroo hundumaa irra deebi'u jechuudha. Namoonni yeroo hunda chaanaala kiyya dhaggeeffatan isaanii gala. Warri immoo haaraa ufaniif kanan irra deddeebi'ee himaa jiru jechuudha.
akkasumas immoo Beeruut doolaara Ameerikaatiin jechuudha. Warri Beeruut jirtan immoo isiniin jechuun barbaada hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya turtii gaarii waan nafaana taasiftaniif galatoomaa isin galateeffadhaa isin jaaladha. Laayikii gochuu hin dagatina. Laayikiin keessa waan na jajjabeessu ittiin gammada waan ta'eef laayikii